Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama haraka fuuna ilmaan Oromoo bakkuma jirtan hundi keessanuu baga jiraatan isiniin jechaa. Guyyaa har'aa barnoota lama isinii qabadhee dhufee barnoonni lamaan sunis tokko imoo liitee ka jedhamtu imoo akkaan bareedduu qulqulluu taate kan beeksisa hundarraa bilisa taate sooshaal miidiyaa osoo hin taane imoo kan bilbila qofa ittiin fayyadamanii iimooleen garaagaraa pilaastoor keessaa ba'an hundi isaanuutu beekamoodha jechaadha. Waa'ee amma imoon irra guddaan imoodha akka tiktookiitti fayyadamaa jira waan ta'eefuu beeksisa garaagaraa karuma bilbilan kanaa fakkeenyaaf karuma ammatti bilbilamaa jiran kanaan bakkuma kanaan beeksisa kahaa gubbaa kanarratti yeroo imoo seentee baatu beeksisa garaagaraa safida kun akkuma argitan beeksisa hundarraa bilisa jira. Hedduu namatti tola beeksisa tokkollee hin qabu imoo kana eessaa argattanii ka jedhu akkasumas barnoonni kiyya har'aa bilbila keessan kana akkuma argaa jirtan kana bifuma bilbila kana appiilee garaagaraa akkasumas bakkuma kool kana guutuu bilbila keessanii halluu barbaadan irratti godhachuudhaaf karaa salphaa siitingii keessaa argatanii jechaadha. Siitingii keessaa kan argamu kunoo bakka kana jechaadha. Tees mees bakkee dhukana jechaadha. Bakka kanarratti argattanii kunoo akkuma argaa jirtan kana halluu barbaadan halluu gosa garaagaraa kan maallaqaan bitamus jira ka firii jedhus jira kanuma barbaadan as keessa itti godhachuu dandeessanii jechaadha. Akkamitti godhatanii ka jedhu singarsiisaa nafaana tura asumaanuu warroonni haaraa taatanii gara chaanaala kiyyaa dhuftan anaa dhufuu isiniin jedha. An Adam Tuubee naan jedhanii warroonni gara chaanaala kiyyaa dhuftan anaa dhufuu isiniin jedha. Warroonni reefu amma durallee dhufin kottaa like share subscribe godhaa isiniin jedha. Adam Tuubee jettan kunoon argachuu dandeessanii karaa salphaadhaanii kunoo kana ka profaayilii kiyya qabu kana warroonni ittiin fayyadamin dhihoo kana barnoota intarneet firii ka jedhu kana gadhiisin ture irra hedduun namaa arraba dheerataa jira. Garuu warroonni itti beekanii itti fayyadamaa jiranii innis kan hojjedhe aappii kanarratti jechaadha. Aappii VPN kanoo aappii kanarratti jechaadha. Aappiin kun haalaan bareedduudha. Saudi Arabiyaa biyyoota garaagaraa hedduu keessatti namoonni itti fayyadamaa jiranii dhiifama waan barnoota jidduu seenatti nama hedduutu aappii kanarratti dalagu nama na komachaa jirutu jira. Aappiin kun akka ajaa'ibaa dalaga. Jaalattanii jibbitanii aappiin kun akka gaariitti dalaga. Warroota biyyoota garaagaraa keessa jirtanillee biyyoota as keessatti argaman keessa warri jirtan kunoo amma inumaa haaromseera kunoo tiiktookii fa'aa aappiilee garaagaraa irratti fe'eera jechaadha. Garuu warroonni Saudi Arabiyaa keessa jirtan Jaawii Zeyni akkasumas Sawaa mobaayilii akka ajaa'ibaatti dalaga jecha shakkii tokko malee dalagaa jecha ittillee fayyadamaa jira. Namoonni hedduullee irraa fayyadamaa jiranii warroonni arraba dheeratan yoo hin barbaanne nama komachuu fi nama arrabsuun bu'aa tokkollee hin qabu. Yoo barbaadan itti fayyadamtanii warroonni rakkoo qabdan warroonni rakkina neetaa qabdan isinuu ni beeytan rakkoo neetaa hagam akka kasaaraa qabu. Garuu waa kana itti yoo fayyadamtan bu'aa guddaa qabaa. Keessa warroonni Saudi Arabiyaa keessa jiraatan Zeyni mobaayilii Sawaa warri qabdan Jaawii Libaaraa warri qabdan akka ajaa'ibaatti dalaga shakkii tokko malee isiniin jedha. Asumaan gara barnoota kiyyaa sin dabarsaa nafaana turaa dhaamsa kiyya. Daayirektii asumaan gara aappii bakka aappiitti buufatan kana aappii kana akkuma sin garsiise karaa siitingii keessaanii kunoo akkuma argaa jirtan halluu sin barbaadan filattanii fakkeenyaaf tokkuma keessa seentan wanni baruu qabdan asitti wanni kun kan maallaqaan bitamu jira ka firii namaa kennantu jira. Kunoo akkuma argaa jirtan kana kan riyaala 12 jira kun immoo firii jedha jechaadha. Garuu kan maallaqaan bitamu sunii fi kan maallaqaan hin bitamne xiqqoo wal dhabuullee ni mala. Kunoo akkuma argaa jirtan halluu barbaadan ka gosa abaaboo barbaadan gosuma barbaadan jechaadha. Akka firii ta'e bilbila keessan irratti akka buufachuu dandeessanii ani gabaabsee sin garsiisa sanitti hin dheeressu. Kana argaa jirtan amma kana irratti buufachuu barbaadan halluu isin barbaadan fakkeenyaaf amma tokkorra hoggaa cuqaastan kunoo jala kanatti isinii fida. Kunoo akkuma argaa jirtan kana jala kanatti gosa hedduu isinii fida. Tokkoon isaa kun akkuma argaa jirtan kun halluu aappiilee bilbila keessan irraa qabdanii halluu fuula bilbila keessanii akkasuma fuula lakkoofsa guutuutti jijjiiraa jechaadha. Waa tokkollee dhiisu guutumatti barreeffamallee akkamitti buufannaa ka jettanii download bakkee dhufana download gootanii fakkeenyaaf illee barbaadu isiniin garsiisa.
erga download gootanii ulaagaa uumama lama qofa sin barbaachisa. Download godhuu itti aastanii erga download gootanii raa'ataniin booda xiqqoo ni oofsitanii haga download raa'atutti appilay jedhamu asirratti barreeffama sinii baasaa xiqqoo takka nu obsa. Kunoo argaa jirtanii appilay bakka dhumarra asirra cuqaastan. Asirra cuqaasnaan xumurame guutuu bilbila keessanii halluu kanarratti godha jecha. Keessa deemtanii akkasitti godhachuu dandeessan. Kalama ka imo kanarratti linkii isaa YouTube kiyya jalatti isinii maxxansa akkasumas warroonni buufachuun isinii mijoone telegiraama kiyya keessa seentanii argachuu dandeessanii. Jalqaba asiin buufattanii Google keessa seentanii jecha. Google keessa seentanii imo liiteettanii barreessitan gubbaa kanarratti kinoo imo liiteettanii asitti barreessitanii jechaadha. Ergasii akkanatti isinii baasaa. Next teettanii erga next teettaniin booda akkanatti isinii baasa kunoo jala kanatti isinii baasa. Kana laalena kun amma maqaa isaatii imo liitee jedhee jira malee Plaastoor keessa hin jiru. Dhibbatti mirkaneeffadhee Plaastoor keessa illee hin jiru. Asitti cuqaastanii ergasii erga cuqaaftaniin booda keessa sin galcha jecha. Akkana sin galchaa bakka kanarra cuqaaftan. Bakka kanarra cuqaaftanii akka download godhatan isinii baasa jechaadha. Kun argaa jirtanii download kanarra cuqaaftanii jechaadha. Erga download gubbaarra cuqaaftanii karaa kanaa isinii baasa. Kunoo download godhe xumure open ettaniin yookaan immoo my family keessa seentaniiti asitti my place kana keessa seentanii jechaadha. My place keessa seentaniiti bakka download kana cuqaaftanii bakka kunoo bakka aappiin itti bu'u jechaadha. Bakka download kana gubbaarra cuqaaftanii isinii baha jecha as gubbaarratti. Kunoo asirra bu'aa asirratti install akka godhattan sin gaafata jechaadha. Kunoo asitti akka install gootan sin gaafata. Ergasii install gootan jecha install gootan isa. Install gootanii waan bu'ee jiruufu kiyyaan bu'u jechaadha. Isin asirra cuqaaftaniiti install sin gaafata install gootanii direct itti fayyadamtanii jechaadha. Imoon kun hedduu qulqulluudha. Barnoonni kiyyaa isinitti tole like share subscribe gochuun dagatina. Galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.